hedduu isin boonne hedduu isin jaalladha. Wanni isin hojjettan baay'ee waan uummata Arsii ol qabu. Nama jechuun ammoo gammachuu gaaf tokkootiin kan dhaabatu yoo ta'e namoonni keenya nama jechuu danda'u. Isin maal beelleeyyii biyyoolessaa keessatti akka Walaayittaa Diichaa akka warra Sidaamaa kanneen injifatu akka isin galmeessuu dandeenyu. Isin ammoo garbuun guddatanii warri kofalee takkaa warqii illee dhabdanii lafee keessan kun jajjaba. Namni isin danda'u yoo guddattan lafee keessan lafee jabu aanan jira. Kana warra kun bakka jirtu ammoo warra waan xiqqoo nyaatee lafee isaa jabina hin qabne kana ammoo jabinni keessan daran jabaa ta'ee akka kanaa ol mo'annaa gaarii galmeessitan abdii guddaa isinii qaba. Kanaaf sosochii uumuun isin jiraata. Kilabii kamiinuu magaalaa kamiinuu godina kamiinuu dandeenya jettanii wanti mo'atan taphattaniif mo'atan. Duratti sammuu keessa hin danda'ama motorarraa hojjetu. Nu eenyu gadii bitee nus siyaasa gadi dhalannee isaan siyaasa gadi dhalatanii itti agarsiifna waan jettaniif akkasii taphattanii Oromiyaa keessaa sadarkaa kan ta'uu Kanaaf deebi'ee baga gammaddan baga hojiin gammadeessa. Manguddoon abbootii biyyaa keessa argamtan hundaa ol abbaan mangoo kanaa qaxxaatan dargaggoon leenjistoon baga injifannoo boonsaa waldorgommii mo'amatoota galii kubbaa miilaa godinaalee Oromiyaa 23ffaa irratti garee 43 keessaa Akka maasarkaa waan isinaatis sirriidha. Asumatti geessaa tosama guyyaan adeemsisaa barattoonni waamee baattu dhufteetti yoo jedhan sadarkaa kan dhageetteeti waan jedhu mootummaa irraa wal dhuftuu kan nuti ibsu jiru kanaaf qaadiis ni galu barbaada. Si waliin jira addaan itti gaaf nan yaadadha. Waggaa 2-3 addaa natti fakkaate gaafa isin calqabdan isin waliin jirra deeggarsa buunee jirra. Baga gammadanii baga ulfaattanii gammadee ramadee akkasumas gammachuu dhaabedha. Addiin dabarsina. Rabbii keessatti sodaata. Jadi dhibee ta'aa fi bichaandaa kunuun kakuu kalee jira barataan kenna hariiroo kenna ba. Baay'ee jira qaziiruun jira. Isin bira dhaabadee seeraan koree itti goone akka iddoon gogeessas hin hojjannaa baga gammadanii baga ulfaatu.
Kanaafuu wanni ani fitte amnuun dhaanii ta'e akka dhalataa waaqayyoottillee akka nama qofaleettillee akka nama godina Arsiittillee ijoolleen waaqayyo kun obbo Ahmadii kaamu wanni isin himu tokko achi keessa baanee ani taphataadha. Dur Arsii fiigicha utaalchalfaatiin Arsii dhageera asirra gizee tokko. Haa taatu waan kana uummata bulchaan illee waan baay'ee nutti himne odeeffannoo baay'ee illee hin qabna.